እንግሊዝኛ ኦብሴ ብረታ ኦሮ ሲሲስ ክሬዲት መሰጠት አለበት። ክሬዲት ይሰጣል። ኦብሴ ጃለሌ ኬቲ ኩላሊቲ ከኒ ወሲን ጀለኒ ከኛ ላ ኢላሃ ይገዩን ከኑ ኦብሴ ፎሎና ቤቢ namoonni beeku follow sinu nangone maalin sinu si godhu qoy bor ni dhufti ishi bor inshallah tiktok sitiin dhufti eeggadha ani ko eessatti si beeku yaa obsee ko live senta gizeen arrafu silkii ko fuute wallahi amanu dadhabaan jira bar silkii kooti live senta guyyaa lamaan tokko dhabseemmoon maalin jedhare obse azana godan bar obsiye zekatto obse jirta maaltu jara dhibee obsiye obse jalalle keeti kulaliti kenni wasin jedhanni kenya mungkin la ilaha illa allah obse ati hodami da bakka fiqrin beetu ani maalatti nama tokko kennite tokko jiraattu ka lakki la ilaha obse jakkanya kennitu nan kenna kulaliti isnan dhiigaan kennu dhiigayyuun kennu اقدر وانا بردك علينا هنكنو اوكي سيغابا زي بيكا lakki ጊዜ ሜዳ ከሰው ነገር ተኖማር ሲጋባዝ amma afaan mana dubbisa malee takka nagabbazen beeku ani sirraa fedheen beeku brinda sibiteen beeku naan binne obse yoo rababaan kee umrii meeqatti dhufe an 13 dhufe umrii 13 yaa 13 moo 12 atiyoo 16 Kujati mo? Kan kee deemee dhufe ka. Ijoollummaadhaan kan koo yeroodhaan dhaabbata jechuudha. Akka yeroodhaan dhufetti kan kee umrii dheeressee dhaabbata. akkasimu beeku saayinsii wayii keessatti akkasii obsee akkas jedhan yoo gabaabsee dhufe yoo dursee dhaabbata jedhan yoo garuu kana umrii 16 17 18 dhufe hanga 50 60 dhaluu ni dandeessa. ajaa'iba jaartiin nama guddoo wayii umrii si 50 wayii hindeessee jirti. 50 wayii jiramti dullooma namnuu kan taazzabu ilmoo fi fafaana daanii inni kennaa waaqati